Yeroo baay'ee haati warraa fi abbaa warraa bultii horatanii yoo dhala dhaban gaa'elli isaanii yaaddorra bu'a. Situ dhaluu hin dandeenye waliin jecha hanga bultii diigutti gahaa. Rakkinichi dhiira yookaan dubartii bira ta'uu danda'a. Garuu yeroo baay'ee dubartiitu da'uu hin dandeenye jedhamee arrafamti. Sanyiin kormaa dhiiras yeroo hanqaaquu dhalaa cabsuu dadhabu faatu jira. Sanyiin kormaa kun yoo humna dhabe kan biraa bakka buusuun danda'ameera. Kanarraa ka'uun Itoophiyaatti dhiironni sanyii kormaa gurgurachaa jiru. Mala namtolcheen teekinooloojii inviintiroo fertilaayizeeshin jedhamuun sanyii kormaa fi sanyii dhalaa walitti fiduun ulfi akka uumamu godhama. Sanyiin kormaa fi sanyiin dhalaa laaboraatoorii keessatti akka wal qunnamu erga godhamee booda micireen laaboraatoorii keessatti uumamee deebi'ee gadameessa keessa godhamuun adeemsi ulfaa fi da'umsaa uumamaa itti fufa jechuudha. Mala wal'aansaa kanaan yeroo jalqabaaf bara 1987 Awurooppatti daa'imni dhalate. Ergasii wal'aansi kun bakkeewwan garaagaraatti babal'achuun bal'inaan hojiirra oolaa jira. Akka ragaan dhaabbata fayyaa addunyaa agarsiisutti hanga bara darbeetti daa'imni miliyoona 5 ulfaa bifa teekinooloojiin taasifamu kanaan dhalataniiru. Lammiileen Itoophiyaa dhala dhabanii rakkatan wal'aansa kana barbaacha yeroo hedduu gara biyya Hindiifaatti imaluun baasii doolaara 15,000 hanga 20,000 faa baasii akka godhan himan Dr. Saamsoon. Giddugalli wal'aansa daa'immanii dubartootaa fi maseenummaa Adooyi magaala Maqaleetti argamu wal'aansa kana eegaleera. Wal'aansa kana kennuuf kan karoorfatan waraanni kaaba Itoophiyaa osoo hin eegalin dura yoo ta'u, sababa waraanaan hojicha dhaabbatee ture. Erga naannicha nagaan bu'ee as garuu wal'aansi kun hojii eegaleera. Sanyii kormaa yookaan dhalaa biyya Hindiitti arjoomamuun ulfaa'uun lammiilee Itoophiyaaf rakkoo biraa uumaa jiras jedhu. Namoonni Itoophiyaadhaa wal'aansa ulfaaf Hindii deeman ulfi isaan fidanii dhufan kan biyya Hindiiti. Ijoolleen dhalatan rifeensi isaanii ni jijjiirama, bifti isaanis ni jijjiirama. Kana jechuun Hindii fakkaattii jechuudha. Kanarraa ka'uun hawaasa irraayis dhiibban irra gaha. Ilmoo godhachuu isaanitti gammadanis sanyiin kormaa yookaan sanyiin dhalaa Hindii irraa kan arjoomame ta'uusaa mataa isaatiin dhiibbaa qabaa jedhu Dr. Saamsoon. Wal'aansa sanyii kormaa yookaan sanyii dhalaa arjoomameen namoonni akka ulfaa'an gochuu kanatti seenuuf kan isaan kakaases rakkoon namoonni kun argan akka ta'e himuu ogeessi fayyaa kun. Dubartiin maqaa ishee himachuu hin barbaanne takka gaa'ela erga dhaabbatanii waggaa 2 ta'eera. Garuu mucaa godhachuuf fedhii qabaatanis argachuu hin dandeenye jetti. Maatii ishee bira gaafa deeman isin maaf ijoollee hin godhattan kan jedhu gaafii yeroo hunda isaan yaaddessuudha. Isaan mucaa godhachuu jibbanii osoo hin taane godhachuu hin danda'an. Dhala argachuu baay'ee murteessaadha. Furmaata barbaachaaf ogeeyyii fayyaa hedduu bira deemu simte amma waan abdii itti horii argachuu dubbatti. Namoonni sanyii dhalaa arjoomaniif yoo jiraatan ulfaa'uu akka dandeessu ogeeyyii fayyaarraa dhageesseetti. Laguun ji'aa waan irraa dhaabbateef namni sanyii dhalaa arjoomuuf yoo jiraate mucaa godhattee haammachuu akka dandeessu ogeeyyiin fayyaa erga itti himanii yeroo dhiyoo as dubartoonni sanyii dhalaa akka arjoomaniif gaafataa jirti. Giddugalli fayyaa maseenummaa wal'aanu kun namoota arjoomuu barbaadan irraa sanyii dhalaa fi sanyii kormaa sassaabuu akka danda'uuf mootummaa naannoo Tigraay irraa hayyama argateera. Erga hayyama argatee as giddugalli wal'aansaa kun namoota arjooman irraa sanyii kormaa fi dhalaa walitti fiduun bifa milkaa'een ulfa argamsiisuu isaa abbaan qabeenyaa giddugala adoo kan ta'an Dr. Saamsoon Mulgeetaa himan. Kanarraa kan ka'e dubartiin ulfa taatee fi abbaan warraa ishee dhalachuu mucaa eeggataa akka jiran himuun ittaanaan daayireektara to'annoo nyaataa fi qorichaa naannoo Tigraay kan ta'an obbo Yuusuf Ibraahim. Giddugala adootti namoonni biroo bifa kanaan wal'aansa maseenummaa argatan mucaa godhachuuf eeggataa akka jiran himan Dr. Saamsoon. Kanumaaf jecha dhiironni sanyii kormaa dubartootaa ammoo sanyii dhalaa akka arjoomaniif waamicha dhiyeessan. Abbaan qabeenyaa giddugalichaa wal'aansa adoo kan ta'an Dr. Saamsoon ispeeshaalistii ulfaa fi gadameessati. Akka isaan jedhanitti dubartoonni sanyii dhalaa yookaan hanqaaquu ergisaatiin dhala godhatan kunneen gadameessa isaanii mucaa qabachuu danda'a. Garuu immoo sanyii dhalaa hin qabnedha. Dubartoonni haala akkanaa keessa jiran sanyii dhalaa yookaan hanqaaquu isaaniif arjoomamuu sanaa fi sanyii kormaa abbaa manaa isaanii akka wal argatu gochuun ulfi gadameessa keessatti akka uumamu godhama. Kanneen sanyii kormaa arjoomameen ulfaa'an ammoo abbaa manaa isaanii sanyii dhangala'aa qabaatus sanyii kormaa ulfeessuu danda'u kan hin qabne akka ta'e kaasu Dr. Saamsoon. Yeroo ammaa giddugalli kun
eegaa kan jiru dhiirota sanyii kormaa arjoomanii fi dubartoota sanyii dhalaa arjoomanidha. Akka Dr. Saamsoon jedhanitti namni hunduu sanyii kormaa yookaan dhalaa arjoomuu hin danda'u. Dhiirri yookaan dubartiin tokko sanyii kormaa yookaan dhalaa arjoomuuf fedhii qabaachuun alatti ulaagaawwan biroo jiru. Sanyii kormaan dhiirri tokko arjoomu miiliitira 1.5 ol ta'uu qaba. Gama biraan ammoo sanyii kormaa miiliitira 1 keessaa sanyiin kormaa miiliyoona 15 ol jiraachuu qaba. Dabalataan ammoo namoota arjooman sanaaf qorannoowwan akka HIV/AIDS, vaayirasii tiruu, dhibeewwan daddarboo biroo qorannoon godhamee fi bilisa ta'uu qaba. Dubartoonni sanyii dhalaa hanqaaquu arjooman ammoo umurii ganna 20 hanga 30 gidduu kan jiran ta'uu akka qaban himu Dr. Saamsoon. Gama biraan ammoo kanaan dura kan dahan ta'uu qabu. Dubartoonni dahan hanqaaquun isaanii kan qoramee darbeedha. Sababni isaas dahaniiru waan ta'eef hanqaaquun isaanii noormaalii ta'uu mirkaneessa. Umuriin akka xiqqaa ta'uu kan filatamuuf ammoo qulqullina hanqaaquuf jecha. Hanqaaquun qulqullina qabu yoo ta'e carraan ulfa uumamuusaa 80 hanga 85tti jedhu. Arjoomtonni ulaagaa kanneen guutan dhaabbata isaanii wajjin waliigaltee walii mallatteessuu akka qaban himu Dr. Saamsoon. Kunis sanyiin arjoomame sun eenyuuf akka kennamu hin ibsamu. Dhiigni gaafa arjoomamu eenyuuf akka ta'e hin ibsamu. Lubbuu namaa baraaruudha kan yaadamu. Kanarrattis ammoo nama gargaaruudha kan yaadamu jechuun adeemsa sanyii arjoomuu dhiiga arjoomuu wajjin wal fakkeessuun kaasu. Haa ta'u garuu namoonni nama sanyii kormaa yookaan dhalaa isaaniif arjoomu ofii isaanii fidatanii kan dhufan yoo ta'e eenyuuf akka arjooman beekamaa akka ta'e ibsu Dr. Saamsoon. Gama biraan ammoo sanyiin arjoomanii ka'anii daa'imti erga dhalatee booda kan kooti jedhanii abbummaa gaafachuu akka hin dandeenye yeroo sanyii arjoomuu dhufan waliigaltee akka mallatteessan himu. Guyyaa sanyii arjooman sana bifa mastarbeeshiniin jedhamuun sanyii kan kennan yoo ta'u kanaaf ammoo qarshii 10,000 akka kennamuuf himu Dr. Saamsoon. Dubartoonni sanyii dhalaa arjooman ammoo akka kan dhiiraa yeroo gabaabatti kan kennan osoo hin taane osoo hin kennin dura hanqaaquu akka guddatu kan taasisu lilmoo waraannatu. Marfee kana naannoo guyyaa 10 fudhatu. Hanqaaquun guddateera jennee gaafa amanne hanqaaquu kan fuunu altiraa saawundii gadameessaa seenunii jedhan. Dubartoonni adeemsi isaa ittiin hanqaaquu arjooman akka kan dhiiraa salphaa waan hin taaneef guyyootaaf giddugalichatti waan deddeebi'aniif hanga birrii 30,000 ni kennamaaf. Namoonni dhala godhachuuf wal'aansaa dhufan gara wal'aansatti osoo hin seenin dura bifa biraan daa'ima godhachuu akka hin dandeenye ta'uu mirkanaa'uu qaba. Kun erga mirkanaa'ee booda daa'imichi gara boordii giddugaleessichaatti dhiyaatee gamaagamni godhamaa jedhu ispeeshaalistiin ulfaa fi gadameessaa kan ta'an Dr. Saamsoon. Sanyii kormaa fi hanqaaquun wal argatanii laaboraatoorii keessatti ulfi uumamaa. Guyyaa 3 inkubeetara keessa erga godhamee booda sadarkaa ulfichaa akkasumas guddachuu irra erga mirkanaa'ee booda fuunee gadameessa dubartittii keessa galchina jechuun adeemsa isaa ibsu Dr. Saamsoon. Adeemsa kana raawwachuuf baasii birrii 300,000 fi 50,000 hanga 500,000 baasisuu akka danda'uu fi maallaqni kun baasii biyya biraatti bahu caala baay'ee gadi aanaa ta'uu himu. Waa'ee daa'ima mala namtolcheen dhalatu seerri maal jedhaa kan jedhu sol qabsiisnee ilaallu. Ittaanaan Daayireektara to'annoo nyaataa fi qorichaa naannoo Tigraay obbo Yuusuf Ibraahim biiroon isaanii giddugalli adoo sanyii kormaa fi sanyii dhalaa namoota arjooman irraa akka fuudhuuf madaallii garaagaraa erga taasisee booda heeyyama kennuufii himan. Ga'umsa ogeeyyii fayyaa wal'aansa kana kennanii ga'umsaa fi muuxannoo akkasumas meeshaalee teekinooloojii ulfa namtolchee kanaaf dhimma itti bahamu madaalamee ulaagaa guutuu himan qondaalli mootummaa naannoo Tigraay kun. Sanyii kormaa fi dhalaa namoota biroo irraa argamuun ulfaanii dhala godhachuun seera federaalaa wajjin homaa akka wal hin faallessine mirkaneessuu himu obbo Yuusuf. Naannoo Tigraay keessa ijoolleen sanyii biyya alaatti arjoomame irraa dhalatan 4 hanga 5 kan jiranii fi lammii biyya alaa akka fakkaatan dubbatu. Daa'imni dhalatan bifti isaanii nurraa adda. Sababa kanaan dhiibbaa xiinsammuu haadholee irra ga'u hir'isuuf sanyii kormaa fi
dhalaa keenya asumatti wal'aansaa kennuu wayya jennee murteessinee jedhan. Tajaajila mala namtolcheen dubartoonni akka ulfaan gochuu akka kennamuuf dhalaa heeyyama biiroon to'annoo nyaataa fi qorichaa naannoo Tigraay barreessa irratti dambii bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana marii ministeerotaatiin rakkee akka ragaatti taa'ee jira. Dambiin bulchiinsa to'annoo nyaataa qorichaa fi kunuunsa fayyaa bara 2006 akka lakkoofsa Itoophiyaatti raggee keeyyata 57 jalatti sanyiin kormaa fi dhalaa arjoomuu irratti dhorkaan hin godhamne jechuun naannoo Tigraay wal'aansa kana hayyamuu beeksisan.